Hai kabajamtootaaf jaalatamtoota ilmaan Oromoo addunyaa irra jirtan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti alhamdulillah rabbiin galanna ga'uun isiniin jedha. Egaa bakka jirtanutti rabbiin nagaa isna godhuun isiniin jedha ilmaan Oromoo. Arraa egaa akkuma na beektanu ani maqaan kiyya Rashaad Zainuu naan jedhani. Egaa wannan irratti barsiisu jiru waa'ee Androiditi waa'ee applicationii garaa irratti kanan amman beekurraa amma rabbiin na barsiisirraa kanan barsiisutti jiru. Egaa ni beektanii warran beenne immoo har'a wal barraan isiniin jedha inshaallah haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan isiniin jedha. Egaa warri jalqaba gara mana chaanaala kootii dhuftanii welcome anaa dhufuun isiniin jedha. Ani egaa akkuma beektan akkuma dura irratti isiniif ibsa Rashaad Zainuutiin isiniin jedhee YouTube channel kiyyaga yeroo dheeraadhaaf kanan banee jedhee dagaamma tureeraan isiniin jedha garuu akka yaade sanallee naaf hin taane alhamdulillah ala kulli haal uma hundaaf iyyuu immoo wanti hunduu sabriidhuma obsa gaafata wanti obsan gaafanne egaa hin jiru isiniin jedha. Warri haaraa immoo dhuftan egaa akkuma seentaniin YouTube kana like subscribe share akkanaaf gootanuun isiniin jedha. Warri Muhammad Duramaati naaf taatanii jirtanu hedduu tokko galatooma. Jazakallahu khairin isiniin jedha. Warri haaraa dhuftanii welcome anaa dhufu baga nagaan dhuftanii isiniin jedha irra deebi'ee. Egaa akkuma seentaniin sheerii laayikii gochuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon koo kun isinii tole hiriyoottan keessanillee itti naaf firaan isiniin jedha. Waanan beekurraa isin barsiisuudhaaf qophii hunda xumuradheen jira. Inshaallah waanan beeku isin barsiisuudhaaf egaa gara fuulduraattis yaadni kan koo kanumadha. Waanan hin beekne immoo barachaa waanan beeku immoo isiniif qooda. Isinii wajjiniin akkan gara fuulduraatti deemu abdii guddaan qaba. Isinis immoo bakka dogongorettis na sirreessaa bakka inni sirrii jiruttis immoo amileenaaf godhaa akkana faana turtan kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa. Egaa ilma namaa taa'ee namni dogongorre isin jiru egaa ilmuma namaa addunyaarra jiru kami aadamuma irraa qabee namni dogongorre hin jiru abbaa keenya aadamerraa jechuudha. Sanaaf iyyuu waan dogongora yoo jiraates bakki kun dogongoraa jedhaatiin naaf sirreessaan isiniin jedha. Egaa wanta narra qabadhe isiniif dhufillee wanti biraan jiru akkanii waan tokko waan beekurraa akkan isin barsiisu egaa isinitti muudhumaaf hin dhufee amma dura gaa sagaleedhaanis bakka garaagaraatiin moobaayilii irratti gara Facebook irrallee gadhiisuuttan ture YouTube channel kootii irrattis fe'aan ture. Egaa yeroo dhuftanii jettanu warri haaraanii liinkii as gubbaadhaan isiniif ka'a liinkii sana tuqaatii seenaatii subscribe godhaan isiniin jedha ilmaan Oromoo. Bakka jirtanutti nagaa rabbii isiniif baay'atuun isiniin jedha. Egaa wanta hin jedhu baay'eellee hin jiru gaa wanta narra qabadhee dhufe egaa arrallee wanta qabadhee dhufe hin jiru. Egaa arra waanuma tokko isin yaadachiisa jedhee dhuman dhufe malee arra barumsa illee hin qabu. Garuu daqiiqaa xiqqoo booda barumsan isiniif qabadhee dhufe liinkii kana tuqaatii seenaatii YouTube kootii irratti dhagaa daawwadhaan isiniin jedha. Wanta ni barsiises waa'ee akkaataa Facebook online dhossinuu fi akkaataa messengerii irraa online dhosinuuf ammas namoonni messengerii irratti viidiyoo garaagaraa suuraa garaagaraa waliif ergitanu karaa ittiin bakkatti ofirraa akkuma WhatsAppii namoonni gruupii keessa jirtanu gaanii beektanii kiril chat bakka jedhu sana yeroo moorii siitingii keessa galamee YouTube WhatsAppii keessatti jechuudha. Akkatti ofirraa haqanu gaanii beektuu baay'een keessaniin jedha. Kaan immoo kan messengerii moontan isinitti himu sanas immoo akkaataa isaa barsiiseen jira. Waan sadan sanarratti online Facebookii dhoksuudhaa fi online messengerii dhoksuu fi akkaataa itti messengerii irraa waan namni bakkatti namaa ergee bakkatti ofirraa dileetii gochuu jechuudha. Tokkoon gana gadi qabne dileetii gochuu riimoovii gochuutu hin taane kun bakkumatti ofirraa waan dileetii goonuudhaan isiniin jedha. Kana sadan irratti kanan barsiisee jiru kan ammoo daawwadhaan isiniin jedha. Liinkii viidiyoo kana gubbaallee isiniif kan tuqaatii seenaa. Yaada yoo qabaattan immoo koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa isinis waan isin dhibee jiru waan gara keessanii isin rakkisuutti jiru na gaafadhaan isiniin jedha. Waan hin beeku isiniif han deebisaa waan hin beekne immoo isiniif gaafadheellee isiniif himuu nan danda'an isiniin jedha. Egaa wanti har'a qabadhee dhufe gaabuma akkasiiti. Egaa wanti jedhanullee nama harkaa badaas jedha. Yeroo jalqabaatiif anillee kanan gara laayivii kanaa dhufe egaa namni yeroo jalqabaatiif dhufe yookaan dogongorallee mudannoo adda addaallee qabaachuun ni mala. Yoo mudannoon jiraates immoo nasirreessaan isiniin jedha. Egaa warri muuxannoo isaa qabdan namoonni hedduun asirratti yeroo dheeraadhaaf irratti laayivii fi waan adda addaa saba ofiitiifis dhaabbataa jirtanus inuma jirtu. Egaa biyya keenyallee biyya nagaa rabbiin nuuf godhu biyya bilisummaa biyya waan hundaan badhaate rabbiin nuuf godhu. Egaa biyya keenya kanallee du'aadhaan hin gatinaan isiniin jedha.
haga barumsa biraatii walitti deebinu nagaa rabbii keessa naa turaanis nin jedha asumaan immoo dhaamsa xiqqoosii kanan qabu warra yuutuubii gurguddaa qabanu akka Shimeemaan Oromoo Saamsang akka Abduu Moobaayil App Abdii Muktaar Reedii Adam akka ammallee Obsaa Teknoo ammallee shawutuub ijoolleen hedduudha hundi keessaniyyuu yuutuubii keenya akka nuuf guddiftanu ijoollee tokko tokko namaaf himuun isinitti mijachuu dide isin yerooma viidiyoo keessan maxxansitanu ijoollee yuutuubii banatanii jiran ijoollee Oromoo akka jajjabeessitan jedhaati dhaamsa keessan ittiin nuuf ga'an isiniin jedha namoonni Oromoo ta'anii yuutuubii banatanii jiran inni jiru haga tokko garuu baay'ee sutuun taane namoonni nuti jiran kun immoo nama isaaniif sabiskiraayibii godhu laayikii godhu dhabanii hedduun isaanii kan of duuba deebi'aaran illee ni jiru kan ammoo ofumarraa dhiisan illee numa jiru garuu immoo nu qofa miti nu miti warri tujjaarri iyyuu jechuudha warri rabbiin qabeenyatti cabse iyyuu asirraa yuutuubii kana irratti argamu jechuudha biyyuma gurguddatan keessaa iyyuu. Egaa namoonni qabeenya qabanullee warri yuutuubii kanarra hojjetanu namootan hedduudha. Egaa silaa sabni Oromoo yuutuubii kanarra hin jiranu garuu warra akka Faranjoota warra akka Chaayinaa Hindiyaa ummanni akka biyyootii akka biyyoo garaagaraa kuni namootan kumaatamaan kan asirratti argamanu akka keenya miti jarri nama hedduudha jechuudha namni asirratti hirmaatee qooda irraa fudhataa jiru maaliif kan namaa kaffalu dhaabbatuma sana waan ta'eedhaaf Googilii fi yuutuubiidha waan ta'eedhaaf wanti nama miidhullee hin jiru. Kanaaf iyyuu isinis immoo gara kana kottaati wala guddifnu wala jajjabeessinuun isiniin jedha ilmaan Oromoo nuti miliyoona 60 jedhamna garuu namni yuutuubii fayyadamu miliyoona 60 tuun taane namni fayyadamullee muraasaan isiniin jedha ammoo haa ta'u malee ammumti jiru kun immoo utuu wal jajjabeessine utuu wal guddifne baay'ee gaarii tokko natti tolaan isiniin jedha gam tokkoon illee afaan keenya illee guddisuu jedhama. Gam tokkoon immoo waluma guddisuu jedhama egaa isinirraa waan hir'isu hin qabu wantan isinitti immoo isinirraa wanti inni hir'isu tokko hin jiru shabakaalee dhimma keessan guuttattu yookaan nama yuutuubii banate jettanii illee wanni isin guuttanu hin jiru isin ofuma keessanii jettaniiti kan isin guuttattanii yeroo guuttattanii jettan immoo daqiiqaa tokko lama yeroo keessa irraa uummata kanaaf kennitanii yoo seentanii sabiskiraayib laayik sheer gootanii keessaa baatanii wanta akka waan isinitti irratu illee hin qabu isiniin jedha. Warri immoo amma durallee gara sana hin dhufne gara kana kottaati isinis irraa fayyadamaan isiniin jedha. Egaa mana nama hundaati mana koo mana kee miti mana namootan addunyaa kanarra jiranuuti kan achi seenee irraa fayyadamaa jiru. Isinis immoo kottaati wal jajjabeessina waan beennu walitti himna waan hin beenne immoo wal gaafannee walirraa baranneetii bakka akka addunyaan guddataa jirtu nutis egaa namuutu garuma danda'een garuma humna isaatiin tattaafateeti kan inni guddachuu yaadu. Namni guddina jibbu hin jiru abbaa fedhe yoo ta'e jedhee namni kamiyyuu guddinuma barbaadudha tokko wanti biyya isaa keessaa bahe gariin gabrummaa baqaa gariin immoo jireenyuma baqaa kan inni biyyaa yaa'e kanaaf iyyuu jireenya baqaa kana keessatti immoo karuma danda'ameeni karaa kamiinanii jireenya kan koo fooyyeffadhaan egaa laffa'uun barbaachisaadha. Egaa haraa mallee miti jechuudha laffaanii yookaan taa'amanii waan tokko argachuun uma rabbi jaallatudha. Sanaaf iyyuu akka gara kana dhuftanu yaamicha kootiin isiniin jedha warri yuutuubii gurguddaa qabdan akkuma nama dura isiniif hime yuutuubii keenya akka nuuf namootanitti ijoollee Oromoo akka gurguddiftanu jettanii yoo tokko tokkoon immoo isiniin mijachuu dides egaa isinis numarraa kan isin achi geessanii jechuuni nutis isinumatiyyuu akka yuutuubiin keessan guddatee bakka ga'u kan isinii godhe numa waan ta'eef isinis immoo nu kanas akka nuti yuutuubiin keenya kun olluu guddatuu fi shoora olaanaa nuuf godha. Egaa maamiltootawwan hedduu warri qabdan kuni akka yuutuubii kanarraa namootanitti nu himtanuu isiniin jenna akkuma hirmaannaa namaa wal caaluun kan namni sagalee namaa dhaga'u warri sagaleen kan koo kun isin bira ga'e akka dhaamsa kan koo kana warra yuutuubii gurguddaa qaban biraa illee naaf geessanuu kabajaan isin gaafadhaan isiniin jedha sheer laayikii sabiskiraayibii gochuun dagatina. Egaa ilmaan Oromoo guddannee wala guddifnuun isiniin jedha wala jajjabeessinuu wanti nurraa irratti tokko illee hin jiru. Saniif iyyuu ani dhaamsa koorri deddeebi'ee wannan isiniif immoo karaa ittiin nama ta'uu barbaannu yaaduu qabnaan isiniin jedha ilmi namaa gawantiin ittiin waan irraa adda taaneef waan yaadnuu fi malee dalaguma tokko irratti cichuun illee bu'aa tokko nuu qabaataa hin jiru. Garuma danda'an laffaa'uun gaa'uma barbaachisaadha jechuudha. Amma rabbiin nama laaffisetti waan tokko immoo yoo laffaate jetteetti rabbiillee irratti si gargaara. Rabbiin egaa laffaatee laffaatii kan kee lafatti hin balleessinii namni yoo karaa hundaanuu tattaafatee jedhee bakka yaade illee inuma ga'a. Nama laamaa lubin niyyaatiidha waan ta'eedhaaf egaa ilmi namaa niyyaadha waan ta'eef niyyachuun uma niyyatti argatta waan taateedhaaf gara hundaan iyyuu niyyachuu qabnaan isiniin jedha. Egaa rabbiin waan yaadne illee bakkaan nuuf ga'u yaada muraada keenya rabbi nuuf guutu bakka jirtanitti rabbi nagaa isin godhuun isiniin jedha. Ilmaan Oromoo egaa yoon dogongora qabaadhes immoo naasirreessaan isiniin jedha. Kan biraa egaa wantan jedhu jiru har'a wantan qabadhee dhufe egaa kanumadha.
hanga yeroo biraa walitti deebinutti immoo nagaa rabbii keessanaa jiraadhaa waliifis immoo wal affeeraan isiniin jedha bakka jirus bakka dogongora jirus bakki kun dogongora jedhaan asirreessaan isiniin jedha yuutuubii kana akkanaa guddiftan akka ammallee waggaayyoo irra ga'ee jedhee baay'ee rakkisaadhaan isiniin jedha egaa viiwunsaa kuma furga'uu qabaa sabskraayibiin kuma tokko ga'uu qabaa waggaa gidduutti jedhama keenya immoo bakka kana ga'uu hin dandeenye waan namni hirmaatee sabskraayibii nu godhaan jirree fi sanaafiyyuu nu baay'ee booddeetti nu jila harkifatee jira sanaafiyyuu isin immoo irratti gargaarsa nuuf godhaan egaa obboleewwan kiyyaa warri FB irratti illee na hordofuutti jirtanu FB koo kana follow godhaati na hordofaan isiniin jedha waan garaa garaa isiniif share godhaa isiniif irratti gadhiisa warri telegiraamii kan koos immoo joiniin goonee joinii godhaati seenaa waanan YouTube irratti barsiisu hunda isaayyuu telegiraamii irra waanan gadhiisuu fi telegiraamii linkii isaa kunoo viidiyoo dhuman hojjetaaru kana jalan isiniif kaa'atii kan FB kootii sasumaan seenaati peejii kan koos laayikii godhaan isiniin jedha tiwiitara kan koos follow godhaa akkasuma gaa linkii YouTube kootiis kan telegiraamiis kan tiwiitaras asumarran isiniif kaa'an isiniin jedha kallattumaan wanti sirrakkisu hin jiru bakka sana tuqaati seenaati follow godhaan isiniin jedha egaa barumsi har'aa kana fakkaataan isiniin jedha barumsa hedduu isiniif gadhiisuudhaaf egaa qophiidhumarran jira waanan beekurraan isiniin jedha akkuma durattuu isiniif hime ammas immoo qophiidhumattan jiraan isiniin jedha na jajjabeessuun immoo gaa isin faana ta'u egaa itti laffa'ee itti taabeetti kanan isinin biraan ga'utti jiru egaa taabii malee wanti bakka ga'u hin jiru akkuma taabii isin biraan ga'e immoo isinis immoo taabii koo kana lafatti na duraan balleessinaa bishaanitti na duraan nakinaan isiniin jedha diraa keessanii akka wal guddifnu asumaan anuun isin gaafadhaa kabajaanii. السلام عليكم ورحمة الله